Finfinneerraa gara kaabaatti kiiloomeetira 80 caalaa hin imalchiisu. Dachee ganna caffeen jiidhu bonammoo garmaamaaf oolu. Qeetuu lamaa boroo warra salaaleeti. Warra gootaan leellifamu. Tapha fardaanis beekamu. Gootni farda malee fardis goota malee kophaatti seenaa guutuun qabani. Abbichuu Bayyanaa goota gaafa xiiqiitu kanaaf ragaa jiraataadha. Fardi Boorana jedha Oromoon. Kana jechuun beeladoota keessaa fardi gumaa ilma namaa qaba jechuudha. Kanaaf akka ilmaatti ilaalamees abbaan fardaa ittiin waamama. Har'as abbaan daamaa, abbaan bulloo, abbaan booraaf abbaan daalee fe'atanii ba'anii jiru. Waatu jiraafi. Luluun erganoolee mootolli sheemaanoo shimalaan kuffisuudha mootolli sheemaanoo eemmolee yaaboo sorraa fattuu namni arguun boree umbaafattu eemmolee yaaboo sorraa fattuu namni arguun. Ganna rooba jalaa bonammoo aduu jalaa kan itti dheessu da'oo mijataa qabaachuu qabaa jedhu warri fardeenii. Addatti kunuunsuunis aadaa isaatii jedhu. Taphni fardaa waqtiilee birraa fi bonaa kana haa beekamuyyuu malee geejjibaaf ooluunsaa waqtiin hin murtaa'u. Taphni fardaas tapha hiriyummaa fi kan jaalalaati. Akkam akkamii akkam abbaa fardaa akkam yaa goota akkam eessa jirta akkam yaa Oromoo yaa baaboorte yaa baadaamaa geerrarii taphunaa Samar
gurba. Arabu